السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتان قبيمتوتا هوردفتوتا جالتمتوتا أكسم ماتي channel FM Technology نجيني ربي بك جرتا مرتي اسم برا هاجو هيتشا الراس فيديو تكون سنين قبل ده فيديو فيديو كن أكما إذا نقرتن موبايلي تاني والكبتا موبايلي تاني خيسان لا كوري تكو والكبتا يجولا كوري تكو والسم برسيسو ديم كوري خنا وني فيدمنون فيجولا فايدانسا كوري خنا فيدمتني namni siimii keessan yookiin siim kaardii keessan yoo isin jala daayivert godhe akkasuma akka fedhe godhe jechuudha. Waan namni san godhe jechuudha. Fedhu nama dilee tokkoon haa godhanii fedhu namnummaan tokko waan dilee tokko siimii keessan haa godhu fedhu daayivert godhe fedhu forward godhe akka fedhe haa godhu jechuudha. Akkamitti siimii keenya kan namni akkas nuraa godhe san bakka duraaniitti deeffannaa yookiin akka duraan noormaalii duraaniitti deeffannaa kan jiruun isin garsiisa jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya. Kana waan ta'eef viidiyoon kun isin barbaachisa waan ta'eef hamma dhumaatti nu wajji tura nu wajjin daawwadhaan afeerraa keenya. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma beektan chaanaalli kun chaanaala haaraa guddachaa jiru waan ta'eef chaanaala kana jajjabeessitanii nu cinaa dhaabbachuudhaaf chaanaala kana subscribe godhaa nu cinaa dhaabbadhaa isin jenna maatii taa'aa akkasuma viidiyoon tun obboleeyyan keessa biraan YouTube algoritmiin akka nuuf ga'uuf jecha like kannaa fi isin jenna viidiyoo tanaa fi osoo yeroo teenya firaan gubne jechuudha waliin gara dalagaa teenya. Hayyee kabajamtoota hordoftoota keenya koodii kana isin garsiisuudhaaf jechuudha. Akkumaan isin jee gara mallattoo bilbilaa tana keessa seennee jechuudha yookiin bakka bilbila keenya bilbilannuun jechuudha. Koodiin kun akkuma ijaan agartan jechuudha. Koodii masalaala duwwaa lama tuqxanii achi booda masalaala gootanii yeroo bilbiltan akkuma ijaan agartan kana jechuudha. Call forwarding all erasure was successful jaa kabajamtoota hordoftoota keenya. All jaa akkuma agartan jechuudha. Namni bilbila keessan kana yookiin siim kaardii keessan kana jechuudha akka fedhe yoo godhe fedhu daayivert godha fedhu akka fedhe godha gaa kabajamtoota hordoftoota keenya akka harreef isinitu gattee jechuudha. Akka fedhe yoo godhe siimii keessan bakka duraaniitti deeffatanii noormaali deeffatanii siimii keessan sirrii dalagaa jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Viidiyoon har'aa kana fakkaata gabaabumatti jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Viidiyoon kun isinitti tolee akka irraa fayyadamtan abdii guddaan qaba waan ta'eef viidiyoo kana irra deebinee like kannaa fi isin jenna akkasuma chaanaala kana subscribe godhaa maatii taa'aa isin jenna yaadaa fi gaafii yoo qabaatan gama koomentiitiin nu barreessaa isin jenna. Hamma viidiyoo biraatiin wal agarruutti assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu.